Ijoollee yoo qabaatte hadiisa lamaan kana daa'imman kee barsiisi. Hadiisni lamaan kunniin daa'imman kee guddisa bareedaa akka guddatan nama wajjin hariiroo bareedaadhaan akka guddatan siif taasisa. Hadiisa lamaan kanniinis tolchii qabadhu daa'imman kee dhageeffachiisiitiin irra guddisi. Tokkoffaa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa maal jedhanii man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Namni rabbii fi guyyaa boodaatti amane dubbatu waan gaarii haa dubbatu yookaan haa cal'isuu jedhan. Dubbatu waan gaarii akka dubbatu yookaan ammoo waan badaa dubbatu akka hin qabne daa'ima kee barsiisi. Achumatti aansanii ammas maal jedhanii waman kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhiri falyukrim dayfahu. Namni rabbiif guyyaa boodaatti amane keessummaa isaa haa kabaju jedhan. Keessummaa akka kabaju daa'ima kee barsiisi. Daa'ima kee hadiisa tokkocha kana sirri qabsiisiitiin barsiisi. Hadiisni lammaffaani min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'anii. Toliinsa amantii nama tokkoo irraa waan dhimma isaa hin taane waan isa hin galchine keessa galuu dhabuudha jedhan. Daa'imni kee waan isan ilaalanne akka hin haasofne waan isan ilaalanne keessa akka hin seenne barsiisiin har'umarraa haa baratu. Addunyaa kana maaltu balleessaa jira? Daa'imman haala kanaan guddatuu dhabuudha. Daa'imni kee ammoo naamusa bareedaa kanaan akka guddatu taasisi. Waan isan galchine keessa xilliqa akka jedhu hin goosisin. Waan isan galchine keessa seeneetiin akka borcuu ittiin dhiisin. Barsiis daa'ima kee. Gaariin si haa guddisu. Yoo hin qabne si haa kennu. Kasii kenne ammoo ol si haa fuudhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.